raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa karaa marsariitii independent.org torbanitti yeroo lama kan isiniif dhiyaatu amma jalqaba. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa akeeka qabsoo kan saba Oromoo bilisaaf biyya Oromoo walab sirna dimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuuf godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kana babal'isuufis hojjeta. Birmadummaan Oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan Oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Kun sagantaa tamsaasa kallattii raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa dilbata fulbaana 15 bara 2019ti. Babaarottoolee hordoftootaaf dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa jaallatamoo ashamaa. Mooraaleen biisaan qalleessinan kun yoo xiqqoo ta'e sadarkaa gurguddaa sadii qaba. Akka kan inni itti cufamee guyyaa guutuu keessa ta'uudhaa fincaan yookaan immoo bobbaatiidhaaf yeroo takka qofa kan keessaa gadi ba'u. Akkasuma kan itti cufamee guyyaatti yeroo lama keessaa ba'anii jira ganamaa fi galgala guyyaa guutuu garuu cufaatti oola. Kanneen guyyaa lama sadii itti cufamee guyyaa sadaffaa fa'aa yookaan guyyaa lamaffaa booda kan fincaan ba'anii jira. Kanneen nyaata guyyaatti daabboo takkaan oolanii fi akkasuma kanneen guyyaatti daabboo lamatu argatan oolanillee ni jira. Haala kanaan kan guddifamaa jiru. Namoonni Oromoo qalleen Wallaggaa jedhaman gara namoota 161 ta'an garmalee reebamuun yoo xiqqoo ta'e namoonni 15 walaarra baatamanii keessatti marga jaatti geeffamanii waan jaatti leellaa jiranii nyaata irra dhokkamanii namoonni kun waan biraa osoo hin taane waanuma qaama dhiqatamanii reebamanii yoo xiqqoo ta'e namni erga qaama dhiqatanii gara ji'a lamaaf walakkaa deemeera bishaan dhugaatii erga dhagee guyyaa 13 tureera bokkaan roobnaan rooba keessatti gadi ba'anii gaafa isaan balbaala dhiqatan dhimma kanaaf jecha walitti galanii reebaman. Kan inni darbate gaafa kamisaa sa'aatii 1:00 galgala keessa jechuudha. Namoonni darbatanii akka isaan jedhanitti deeggartoota shaneetu wanta kana darbate jedhama. Garuu wantichi dhugaarraa waan fagaateedha. Yeroo kanatti sochiin sakatta'insa qeerroo bittinneessuudhaaf gochamaa jiru ammas magaalaa Finfinnee keessaa akka aadamuudhaa fi falaasama hojjetamaa jirudha karaa mootummaati. Manni hidhaa muuziyeemii ta'ee jedhamee obbo Baqqalaa fi Jawaar Mohaammed turgaa isaanii mana hidhaa sana daawwachiisaa turuun kun geemiidha. Tapha mootummaa kanaa wajjin waliin taphatamudha. Uummatni keenya hanga ammaatti hidhamaa jira, reebamaa jira. Sagaleeleen wal duraa duuba isin dhageessifne kun dararaa Oromoota moonaa leenjii poolisootaa Sanqallee keessatti hidhamanii jiran irratti poolisootaa fi tikoota mootummaa Koloneel Abiyyiin raawwataa jiru ilaalchisuun kan Oromticha baatiilee fi achi keessatti hidhamee gidirfamaa turee fi ammas dararamaa jiru tokkorraa bilbilaan odeeffannee fi kan Oromticha giddugala Oromiyaa jiraataa magaalaa Buraayyuu irraa dhimma boombii kamisa darbee buufata poolisii magaalaa Buraayyuu irratti darbatame jedhame sababeeffachuun gochaalee ammeenyaa qeerroo fi qarree Oromoo magaalaa Buraayyuuf naannoo sanirratti loltootaa fi poolisoota mootummaa kuneeffataa Impaayera Itoophiyaan raawwataa jiru ilaalchisuun ibsa Oromtichi magaalaa Buraayyuu raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaaf kenne keessaa dubbii ijoo seensaaf fudhannee isin dhageessifneedha. Guutuun odeeffannoo Oromticha moonaa leenjii poolisootaa Sanqallee keessatti hidhamee jiruu fi odeeffannoon Oromticha jiraataa magaalaa Buraayyuu irraa bilbilaan fudhanne kun sagantaa keenya kana keessatti hammatameera. Isin dhaggeeffattoonni keenyas haga xumura sagantaa keenyaatti nu faana turaaf kan isa hawwatu. Ana Xiiqii Dhugaasaaf Gulaalaa Suur Sagalee Mo'aabuu baati. Sagantaa keenya guyyaa har'aas odeeffannoolee gaggabaaboo isin dhageessisuun aanfannaa dhiyaadha. Qondaaltonni Oppiidiyoo afaaniin sabboonanii warraaqsa uummanni Oromoo biyyaa fi mirga namoomaa sirna kolonii Impaayera Itoophiyaan saamaman deebifachuuf haarsaa gama hundaa itti baasuun mootummaa Impaayera Itoophiyaa fonqolchuuf yeroo hundeen sochoosanitti
Oromoo moossuun maqaa haaromsaan erga aangoo impaayirettiitti ba'anii ganna 2 lakkoofsisuuf kan deeman ta'ullee waadaa arrabaan saba Oromoof seenan keessaa tokkollee hojiitti hin hiikne gaaffii uummata Oromoofis deebiin kennine fuula duras deebisuuf kan hin deemne ta'uu gochaalee farrummaa karaa kallattiis ta'e alkallattiin Oromoof Oromiyaa irratti raawwataa turanii fi itti jiran irraa beekuun danda'ameeti jira. Gochaalee farrummaa impaayera Itoophiyaa jiraachisuu fi Oromoo fi Oromiyaa dhadhabsiisanii bara kolonii fi gabrummaa irratti dheeressuuf raawwataa jiran keessaas Oromoota egeree Oromoo fi Oromiyaaf abdachiisoo ta'an mana hidhaatti guuruu, ajjeesuu, Oromoo lagaa fi amantiin haddaan qooduu, qabeenya Oromoo saamuu fi gubanii barbadeessuun gochaalee farrummaa kan kallattiin raawwatamaa jiru yoo ta'u karaa alkallattiitiin ammoo saboota ollaa hidhachiisanii Oromoo waraansisuu, arrabaan xiqqeessuu, saamsisuu fi kanneen kana fakkaatan kaasuun ni danda'ama. Walaloon waajjira muummee impaayera Itoophiyaa Koloneel Abiyyi keessatti dubbifamee ittiin Oromoon arrabsamee fi duulli takkaa'uu hiriirri mormii naannoo Amaaraa keessatti Oromoon afaan Amaaraan malee afaan Oromoon waaqeffachuu hin qabu jechuun dilbata irraa magaalota naannoo Amaaraa danuu keessatti itti oolanis kanaaf ragaa guddaa ta'uu yaada hayyoonnii fi sabboontonni Oromoo kallattii garaagaraan hawaasa Oromoof qoodaa jiran irraa hubachuun danda'ameera. Kun kanaan osoo jiru gama biraatiin ammoo konyaa qellem Wallaggaa magaalaa Gidaamii keessatti abbaan qabeenyaa Oromoo kan maqaan isaa obbo Nagaash Fufaa jedhamu heda galgala mana isaa keessaa raayyaa ittisa Koloneel Abiyyiin fuudhamuun erga ajjeefamee booda reeffi isaas akka alaa waliin galfamneef dhoowwamee heda galgala erga ala bulee booda dilbata irraa uummanni naannoodhaa ba'ee fuudhee awwaallachuu odeeffannoo maddeen keenya qabatamoo magaalaa Gidaamii irraa arganneen beekuun danda'ameeti jira. Dhumarrattis gochaan farrummaa qondaaltota Oppidoo maqaa haaromsaan aangoo impaayera Itoophiyaatti ol dhufaniin Oromoof Oromiyaa irratti raawwataa jiru itti fufuun dilbata irraa magaalaa Jimmaaf naannoo ishee keessatti qaamota hawaasa Oromoo irraa jibbiinsa qabanii fi ergamtoota sirnichaa bu'aa siyaasaa rakasha argachuuf bobba'aniin uummata Oromoo walitti buusuu fi goolii garaagaraa kaasuun uummanni Oromoo kaayyoo qabsoo bilisummaa fi walabummaa isaadhaa dagatee gama biraatti akka luucca'uu fi gochaan farrummaan hamaan konyaa Jimmaa magaalaa Jimmaa fi naannoo san keessatti deemaa ooluu odeeffannoo gama Jimmaatii arganneen beekuun danda'ameera. Dhimma magaalaa Jimmaa kana ilaalchisuun odeeffannoo guutuu sagantaa keenya ittaanuun kallattiin gamasitti bilbilee jiraattotarraa odeeffannee kan isiniif dhiyeessinu ta'uu gamanumaan gurra isin buusaa gabaasa odeeffannoo gaggabaaboo guyyaa har'aaf qindeeffanne armarratti obbaafne muuziqaa ce'umsaa kana booda immoo odeeffannoo guutuu gara giddu galeessa Oromiyaa moonaa leenjii poolisootaa Sanqallee keessatti Oromoota hidhamanii dararamaa jiran keessaa kan Oromticha tokkorraa odeeffannee fi giddu galeessa Oromiyaa magaalaa Buraayyuutti bilbiluun haala magaalli Buraayyuu torbee kana keessa turtee fi haala yeroo ammaatti Oromoonni keessa jiran kan Oromticha magaalaa Buraayyuu irraa arganne isiniif dhiyeessina. Jalqaba irratti dhimma moonaa leenjii poolisootaa Sanqallee fi haala Oromoonni keessa jiran kan Oromtichachitti gidirfamaa jiru raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaatti isin dhageessisuun sagantaa keenya aanfannaa ammas nu faana turaan afeerraa keenya. Torbee lamaan kan akka malee miidhaa isinirra ga'aa jiraadha kan dhaga'amu mee haala maalii keessa jirtu Oromoonni sabboonummaa keessan qofaaf mooraa leenjii waraanaa Sanqallee keessatti gidirfamaa jirtan isa kana uummata Oromoof ibsi. Mooraan Sanqallee mooraa leenjii waraanaa ture. Yeroo ammaa kana leenjiifamtoota jedhanii namoota sabboontota ta'an yookaan immoo jaallattoota qabsoo bilisummaa Oromoo ta'an gidduu sanatti sassaabanii rakkisaa jiru. Haaluma kanaan torban kana erga waggaa haaraa akka lakkoofsa Habashaatti 2012 darbee kaasee namoonni haala nyaataatii fi haala bishaan dhugaatii qabanii hundumtuu doonii itti cufamee gidirfamaa jiru. Adeemsa kanaan
dormii namoonni keessatti reebamanii hedduu miidhamanii ciisaa jiran ni jira. Walumaa galatti mooraan keessa jiru kun mooraa rakkina gidiraa fi ajjeechaan reebichi garmalee guddisuu kanneen isaan irratti raawwataa jirudha. Egaa dhugaadhumatti guddoo nama gaddisiisa. Egaa isinillee dhaga'uu dhiisuu dandeessu torbee darbe keessa Bojo'aar Mahammadii fi Baqqalee Garbaadhaa Maayikalaawwii Kaallittii Qilintoo manneen hidhaa kana dura Oromoon keessatti gidirfamaa ture kana cufamee jedhaniitu uummata yaamanii daawwachiisaa turan halluu garaagaraa dibanii gama biraan kun kan inni mul'isu akka waan har'a Oromoon hidhamaa ajjeefamaa gidirfamaa hin jirreeti haa ta'uti ati warra hidhamanii gidirfamaa jiran keessaa nama tokko mee manni hidhaadhaa amma kan sanqallee kun sadarkaa garaagaraa akka inni qabu kan cufamanii keessatti Oromoon gadi hin baanee fi Oromoonni reebamanii akka malee miidhaa qabanis akka isaan jiranidha. Sadarkaa attamii qabamee amma kan sanqallee kun ammoo isa kanallee nu ibsi. Namoonni miidiyaa garaagaraatiin dhimma mooraa Kaallittii yookaan Maayikalaawwii wal bira qaban namoonni sun namoota faayidaa dhuunfaa irratti hirkatanii fi waa'een Oromoo isaanii miine yookaan immoo isaatti dhaga'ame jennee yaadna. Mooraa Limbii Sanqallee jedhamu kun yoo xiqqoo ta'e sadarkaa gurguddaa sadii qaba. Akka kan inni itti cufamee guyyaa guutuu keessa ta'uudha. Fincaan yookaan immoo bobbaatiidhaaf yeroo takka qofa kan keessaa gadi ba'u. Akkasuma kan itti cufamee guyyaa yeroo lama keessaa ba'an ni jira ganamaa fi galgala. Guyyaa guutuu garuu cufaatti ta'uudha. Kanneen guyyaa lama sadii itti cufamee guyyaa sadaffaa fa'aa yookaan guyyaa lamaffaa booda kan fincaan ba'an ni jira. Kanneen nyaata guyyaatti daabboo takkaan oolanii fi akkasuma kanneen guyyaatti daabboo lamatu argatan oolan ni jira. Haala kanaan kan gidirfamaa jiru. Haalli keessa jiru kana uumuudhaaf haala baay'ee ulfaataa fi baay'ee nama sodaachisaadha. Lubbuun namoota hedduu daraarra gahee yeroo darbe nyaata dhabuun gara nama 300 kan ta'an al tokkicha gaggabanii kufanii kan turanii jiru. Haaluma kanaan amma yeroo ammaa kana waan Oromoo irra gahaa jiru waan nama sodaachisuu fi haala yaaddisaa keessa jirra. Garuu wanti nuti kun irra beeku waan biraaf osoo hin taane waan falmannee fi yookaan immoo kaayyoo keenyatti waan ittiin dhimma Oromoo nu ilaallata. Waa'ee Oromoo nuti murteessuu danda'a jennee waan yaadneefidha. Namoonni mooraa Sanqallee keessatti hidhamanii jiran hedduun isaanii aanolee godina Wallagga Lixaa akkasumas Gujii Bahaa Boorana Shaakkisoo akkasumallee godina Buunoo Biddillee kan jedhamtu naannoo akkasiiti. Kana keessa kanneen godina Wallagga Lixaa jalatti himatamanii jiran waan jaallamarroon yookaan immoo hoogganaan qabsoo bilisummaa Oromoo zoonii Lixaa irra jiraatu jecha namoota achirra jiran dhimma qabsoo kanaan kan wal qabatu wantoota achirratti taasifamaa turan hunda irratti illee ragaa qindeessuudhaan namoota sana mana adda biraatti dabarsaa keessaa jiru. Haalli dabarsiifama adda biraatiin immoo eessa akka ta'e nuuf hin galu kan dabarfamu irraatti kan fudhamee bahu namni haaluma kanaan yaaddoo akkasii keessa gallee jirra. Walumaa gala kanneen akka godina Wallagga Lixaa jala aanaa Ganjii, aanaa Gullisoo, aanaa Qondaalaa, aanaa kanneen jedhaman kun ragaa sobaa irratti qindeessuudhaan osoon aanolee irra jiran itti arganii ragaan sobaa kun dhufee dhiyaatee irratti ba'aa waan jiruuf hidhaa fi yookaan immoo turtii mana hidhaa keessa yeroo dheeraa irratti tursiisuu danda'a. Kaadatti cimaa waggaa 10 olitti murteessu yaaddoo akkasii qabna yaala biyyaa. Honoota lixa Oromiyaa yookaan Maccaa kan akka Qondaalaa, Garjeedaa kana keessaati warra achitti hidhamanii jiran ragaa sobaa irratti fudhanii bakka biraatti geessaa jiru jette. Bakka biraatti geessuun kun yoom eegale agammaatti lakkoofsaan wanti beektu jira namoonni achi Sanqalleedhaa gara biraatti geeffaman sagaallee menuu kaasi. Godina Wallagga Lixaa keessa namoota 131 dhufanii fuudhuudhaaf wanti hundi haalli qindaa'ee jira. Egaa akka isaan geessaniif hin gaarree. Akkasuma kanneen Gujii Bahaa fi Lixaa keessa jiran nama 139 fuudhamanii iddoo isaan geeffaman immoo hin baranne. Namoonni kun kan isaan himataman ajjeechaa fi saamicha akkasuma immoo haala miidhagdoota shanii yookaan immoo haala miidhagdoota qabsoo bilisummaa Oromoo jiruudhaan maxxansaniiti kan deemaa jiran. Namoonni kun garuu falmattoota dargaggoota qabsoo isaa irratti cichanii haala wareegamaatti kan lubbuu isaanii fakkalaa jiranidha malee namoota salphaatti hin fakkaatin. Amma kana keessaa namoonni kun falmaa irratti jechaa jiru sodaan. Haaluma kanaan namoonni amma iddoo biraatti fe'amanii jiran yeroo darbe dhimma nyaataatiin kan wal qabatu namoonni hedduu irraa baasanii gara nama 47 kan ta'an dirree gaggeessanii jedhe kun wanta ittiin gala illee hin qaban turan namni mana hidhaatii ba'u maallaqa birqaan qabu. Ammas yeroo taanu namoota 515 mana hidhaatii baasan jechuudha namoota kana yakkaan uummachuudhaan gara godinaatti geessanii turanii ammallee haaluma kanaan wal qabsiisanii namoota 131 fuudhanii ba'uuf jedhu kana eessatti akka isaan geessan nuun galuu gaafa baatan halkan irraa baasuu doormii hundumtuu cufamee erga jedhee booda qabaatanii yaaddoon keenya qabnu kanarraati malee sodaa qabsootiif miti ammas inni kun uummata Oromootti beeksifamuu qaba jennee kan nuti gara keessatti jedhu.
Dargaggoonni yookaan qeerroon Oromoo egaa dargaggoota qofa miti hayyoonni Oromoo kan keessatti argaman namootni jajjabaan egeree Oromoof Oromiyaaf abdachiisoo ta'anii achuma mooraa leenjii poolisootaa sanqallee kana keessaatti qobaatti filamanii aardikoor jedhamanii dhaanamaa turanii miillaan deemsifamaa turanii halkan gabbaasanii reebaa turanii naan jedhe namni torbee 2 yookaan 3 dura dubbisee ture achuma mooraa leenjii poolisootaa sanqallee bakka isin ammatti dararamaa jirtan kanarraa attam ta'anii Oromoonni yeroo sana reebamaa turan mee waan sanarraallee nutti himi. Namoonni sun hawaasni akkasumatti dararamaa jiru. Dormi cofaa keessa taa'uu, nyaatalee daftaraan jeekamuu, reebamuu, miila qullaa deemaa jiru. Kana qofa miti namoonni dormii qellem wallaggaa jedhaman gara namoota 161 ta'an garmalee reebamuun yoo xiqqoo ta'e namoonni 15 walaarra baatamanii keessatti marga isaatti geeffamanii mamchaatti deebi'aa jiranii nyaatallee irra dhorkamanii namoonni kun waan biraa osoo hin taane waanuma qaama dhiqatamaniif reebamanii dhimmichi garuu dhimma qabsoo bilisummaa Oromootiif wal ilaallataa namni tokko ifachuu hin qabu yookaan immoo sa'aatii barbaadametti socho'uu hin qabu jennee yoo xiqqoo ta'e namni erga qaama dhiqatamanii gara ji'a 2 walakkaa deemeera bishaan dhugaatii erga dhagee guyyaa 13 tureera bokkaan roobnaan rooba keessatti gadi ba'anii gaafa isaan balbalatti dhiqatan dhimma kanaan jecha walitti galanii reebamanii namoonni 15 ta'an haga har'aatti irraa ka'uu danda'anii hundi isaanii miila qullaa deemaa jiru. Doomni isaaniitti cufaadha. Maal akka isaan ta'an illee adda baafachuudhaaf murattisa. Maanguddoonni Oromoodhaa keessumaa kan ona Qondaalaa akkasumas naannoo Begii irraati qabamanii dhufanii akka malee kan miidhamanii dhukkubaa turani gadi baasaniillee hospitaaluma naannoo sanaatti yaalchisuu kan hin barbaanne dooktoroota dhoksaadhaan galchanii kan achi keessatti ilaalchisaa turaniif maatiin kan yaadda'aa turantu jira torbee darbe kan maatii isaanii dubbise jaarsi tokko keessumaa akka malee akka isaan miidhamanii fi haalli lubbuu isaanii yaaddessaa akka ta'e dubbatu turan maatiin isaanii waa'ee maanguddoota Oromoo kanaa maal quba qabdalaa? Agartee iddoo kana kan jiru nama umuriin isaa waggaa 14 haga waggaa 8 gidduu kan jirudha. Akka hawwan waggaa 15 olii fi haga waggaa 60-70 gidduu kan jiranidha. Maanguddoonni kun agartee dhukkuba sukkaaraa kan qabantu jira, dhiibbaa kan qabantu jira. Akkasumallee namoota isaanii arguu hin dandeenye namoota qalbii isaanii susuu hin taane yoo yaadni isaanii susuu hin taane xiqqoo tuqaman argaan kan ta'e ni jiru. Namoonni kun yaala argachuun nyaata argachuu hin dandeenye. Maanguddoonni sun egaa lubbuun keessa jira. Booroftaan maatiisaatti galuu danda'u jennee yaadna malee haga ammaatti yaala takkallee waan argan tokkoyyuu hin qaban yaalli isaan argatan yoo baay'ate. Akka tajaajila waan jedhamu waan laalaa horsiisuu qofa kennuufiidhaan ala yaala biraa tokko illee arganne garuu lubbuudhaan ni jiru. Ulfaan dhugaamee marii keenya kanarraa gara dhumaatti geessina. Isa dura garuu Oromoota achitti hidhamanii jiran keessumaa kan konyaa Gujii Ba'aaf Lixaa, konyaa Booranaa, konyaalee Maccaa Afran jechuun Wallagga Ba'aa, Wallagga Lixaa, Horroo Guduruu, Wallaggaa Qellem, Wallaggaa akkasumas konyaa Iluu, Abbaa Booraa, Bunnoo Beddellee gamisaan honoota Jimmaarraa dhufanii simbira jiran. Poolisoonni gidirsaa jiran kuni isin yeroo qabsoofnu eessa turtanii isin shiftaadha qabsoo Oromoo gufachiisuuf jettu jedhanii keessumaa warra Maccaa fi Gujii addatti qoodanii miidhuu jedhan waan kanarraa waan jettu jedhiitii dhaamsa olii galaallee Oromoo waan godhu qabu irratti dhaammattee xumurra kanarraa. Ayyee kan amma jiran yeroo duraati marsa jalqabaa poolisoota yookaan immoo humna xiqqaa kanneen koromtineessa jedhaman Harargeerraa dhufan jedhamu eegaa turanii haga boosona gara ji'a tokko walakkaa turu immoo ijoollee Wallaggaa kan ta'an baay'ee nama darbuurratti beekamoo kan ta'an kan eegaa jiru. Isaan kun hundi isaaniiyyuu kan isaanii leenjitti filataman namoota gara jabeeyyii fi akka hara barbaachisaatti namni danda'an qofamu baay'een isaanii walitti makamaniiti kora bittinneessaa waraanaa poolisii kan turanidha. Haala kanarra turan jechuudha. Haaluma kaan ammas wanti tuuffee jiru gidiraa akkasiiti. Gidiraa kana immoo caalaatti kan itti jabeessaa jiru isaanuma poolisoota jedhanii maqaa Oromoo baatan ta'an yookaan immoo filamuu doktoraatiif warroota humaa lafa hiikaa sirgaa turan dhimma Oromoo kan hin beeknedha. Namoonni gamana jiran kun egaa doktoroota, leekcharoota akkasuma immoo namoota qabsoo cimoo ta'anii fi sabboontota dhimma Oromummaa gaggeessanidha. Egaa walumaa galatti hidhaanii fi ajjeechaan yommuu qabsoorra nama hin deebisu yoo nama deebises immoo aga du'aatti jenneetu kan murteeffamee jirru. Egaa akka waliigalatti dhaamsa dhaammachuu barbaadu Oromoonni dirree bilisaarra jiran yookaan immoo dirree qabsoo keessa jiran dhimma Oromoo irratti harayyuu fedhii ittiin jabaatanii buuqa qaban dhimma keenyallee yaada keessa galchanii nullee mana hidhaa keessa yookaan immoo mooraa leenjii jedhamee sobaan jedhamee jiru kana keessa leenjii baasuudhaaf akka qabsaa'an jennee dhaamsa kiyya dhaammataa. Inni kun dhimma cimaadhaa fi dhimma Oromoo hundaati jireenya namni kan qabachuu qabu jireenya yaada jiru. Egaan hordoftootaaf dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa jaallatamu haala Oromoonni giddugaleessa Oromiyaa moonaa leenjii poolisootaa sanqallee keessatti
baatiilee hidhamanii gidirfamaa jiran kan Oromticha Moonaa leenjii poolisootaa Sanqallee keessatti hidhamee gidirfamaa jiru kanarraa odeeffannee isin dhageessifne fakkaata. Dubbii Oromtichi kun dubbate kanarraas waan guddoo akka barataniif Oromoota hidhamanii gidirfamaa jiranii fi akka dirmattan qabsoo walabummaa Oromiyaa bilisummaa Oromoof mootummaa birmaduu Oromoof Oromiyaa dhaabuudhaaf hayyoonni qeerroof qarreen Oromoo barootaaf aarsaa itti baasaa turanii fi itti baasaa jiranis tokkummaadhaan jabeessitanii akka finiinsitan dhaammataa. Kanatti aansuudhaan ammoo gara magaalaa Buraayyuutti bilbiluun dhimma boombii torbee kana darbatame jedhameen walqabatee gidirfama uummata Oromoo magaalaa Buraayyuuf naannoo sanirra ga'aa jiru kan Oromtichi magaalaa Buraayyuu raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaatti mee isin dhageessifna. Bulchiinsa magaalaa Buraayyuu naannoo Kambii buufata waraanaa yookaan kora bittinneessa Oromiyaa biratti kan inni ta'e ta'ullee wantichi wanta dhugaarraa fagaateedha. Amma waan kun yoomi kan darbatame miidhaa akkamiitu qaqqabee akkuma isaan jedhan qaama biraatu darbate moo isaantu darbatee ittiin ijoollee Oromoo hidhuudhaaf karoorfate? Kan inni darbate gaafa kamisaa sa'aatii 1:00 galgala keessa jechuudha. Namoonni darbatanii akka isaan jedhanitti deeggartoota shaneetu wanta kana darbate jedhama. Garuu wantichi dhugaarraa waan fagaateedha. Maaliif kaambii tokko waraanaa keessatti akkamitti otuu eegamaa jiru boombiin darbatama kan jedhu dhugaa addunyaarraa waan fudhatan kun falaasama mataa isaaniitiin qeerroo sirriitti xinneessuu yookaan magaalatti sana keessa ari'uuf godhamedha. Karaa gabaabaa. Kanaan dura aangawaan OPDO kanaan dura abbaan dura warri Maccaa yookaan Wallaggaa naannoo Buraayyuu magaalota addaa Oromiyaa kana isaantu qubatee jira. Yeroo hin beekamnetti achi kaanii miidhaa qaqqabsiisuu danda'u sadarkaan itti dubbateetu jira jedhama caffee keessatti. Tarii amma sanaan walqabatinnaa amma Duulaa Gujii irratti, Boorana irratti, Maccaa Wallaggaa Furan irratti, Iloo Abbaaboor Jimmaa irratti bananii akka jirutti Sanqalleetti guuranii hidhaa jiran kana hojii walitti hidhatinnaa ijoollee Oromoo kutaa Oromiyaa garaagaraa irraa achi baqatan jiran kana ittiin funaanuu fi namootni hidhamanii jiran amma hedduudha kana quba qabda laata. Dhugaa dubbachuuti qeerroo qarreen Oromiyaa godinaalee Oromiyaa mara keessaatii Wallaggaa Mattuudhaaf Jimmaa akkuma kana Hamboo Naqamtee irraatii ariinsa yookaan barbaachaan qeerroo Oromoo godinaalee Oromiyaa keessaatii sochiin waan itti cimeet baqatanii gara magaalaa Buraayyuu yookaan magaalaa Finfinneetti akka isaan jiran kun dhugaa jirudha. Yeroo kanatti sochiin sakatta'insa qeerroo bittinneessuudhaaf gochamaa jiru ammas magaalaa Finfinnee keessaa akka ari'amuudhaa fi falaasama hojjetamaa jirudha karaa mootummaas. Maaliif ayyaanni irreechaa waan dhufaa jiruuf qeerroon kun immoo qophiisaa xumuree waan jiruudhaa fi qeerroo kana bifa kanaanii bittinneessuudhaanii akka fedha isaanii fi akka deemsa isaaniif tolutti hojjechuudhaaf kan inni yaadamee godhamaa jirudha. Kuni falaasama mootummaan ofiisaan gochaa jirudha. Qarreedhaatti qeerroon Oromiyaa uummatni gara magaalaa Finfinneetti baqatee kan jirudha. Ammas as keessaa bittinneessanii baasuudhaaf yookaan ari'uudhaaf tooftaa yookaan falaasama mootummaan kun gochaa jirudha. Amma guyyaa lamaan kana qeerroof qarree Oromoo naannoo sana jiran qabanii qofatu hin ta'in ijoolleedhuma karaa irraati qobee qulleessitee jiraattuyyuu waajjira adda addaatti walitti qabanii doorsisaa akka jiraniitu dhaga'amaa jira. Meessa kanarraas waan quba qabdu nuu himi. Kuni dhugaadha bari. Ani kaleessa naannoo Buraayyoon ture ijoollee qobee miicanii marti bulchiinsa magaalaa Buraayyootti walitti qabuudhaan wanta kana isintu godhe warreen isin ijaaranii garii isinii godhanii wanta kana isin darbachiise himaa jechuudhaan kan dararaa kan reebaa kan mana hidhaatti galgala isaa 12 booddee namni 2-3 daandiirraa akka naabanne koomaand poostiin Oromiyaa irra jiru kun deemee ammallee godinaalee Oromiyaa naannoo Oromiyaa keessatti Finfinnee keessatti taa'aa jirudha. 2-3 taatee daandiirra dhaabachuun hin danda'amu. Taaksiin duraan bakka dhaabatullee akka hin dhaabamne dhorkamee kan jirudha. Ijoollee rakkatanii jiraatan yookaan qarree qeerroo Oromoo hojii humnaa jedhee jiraatan illee darara guddaarra akka isaan jiranii akka isaan dalaganii hojjenneestiin hanga ammaatti amma Buraayyoo kanan turedha. Daandiin daldalaa hundi cufaadha. 2-3 ta'anii buna dhuguun kan hin danda'amne gocha akkasiitu wanta jirudha. Dhugaa addunyaa wanta dhugaa nama argamaa jirudha. Egaati gama tokkoon Oromoon bilisoomeera. Kanaan dura manni hidhaa Oromoon keessatti hidhamaa ture kan akka Qaallittii, Qilintoof, Maayikalaawwiin iyyuu Jooyi tuurizimiidhaaf jijjiiramee jira. Jedhaniitu nama do'achiisaa turan Obbo Baqqalaa Garbaa fi Jawaar Mohaammed torbeedhuma darbe kana keessa haa ta'uuti Oromoo namayyuu gaa'idhamaa jira ajjeefamaa jira akkuma kan lakkaa'amantu lixa shaggarii moonaa leenjii poolisootaa Sanqallee keessatti gidirfamaadha kan isaan jiran dhimma daawwii sanaa irratti maal jettaa akkuma waliigalaatti ammoo Oromoon galma qabsoosaa yaade kan bilisummaa Oromoo walabummaa Oromiyaa mootummaa birmaduu sana bira ga'uuf maal godhuu qabaa jettaa dhimma tokkummaa Oromoo irrattis. Manni hidhaa muuziyeemii ta'edhamee Obbo Baqqalaa fi Jawaar Mohaammed turgaa ta'anii mana hidhaa sana daawwachiisaa turuun kun geemiidha. Tapha mootummaa kanaa wajjin waliin taphatamudha. Bifa jijjiirrateeti kan inni jiru malee kan gurraacha ture gara diimaatti kan diimaa ture gara gurraachaatti jijjiirameeti malee uummati keenya hanga ammaatti hidhamaa jira reebamaa jira. Kun siisama
mana hidhaa magaalattii Finfinnee keessaatti cufamee gara gabaatti ijaarame kan hidhamaa jiru. Fakkeenyaaf kanneen akka Sanqallee Hambootti yoo deemte ijoolleen Oromoo meeqa akka dararamaa jiru, meeqa akka reebamaa jiru, meeqa akka hidhamaa jiru beekamaadha. Jawaar Mohammadii fi Baqqalee Garbaa turtii poolisii yookaan mootummaan Itoophiyaa ittiin tursiisuu danda'anidha fi Dr. Abiy walii wajjin falaasama mataa isaaniin hojjechuuf kan kaka'anidha malee manni hidhaa magaalaa Finfinnee keessa jiru muuziyeemii ta'ee daawwachiisanii kan jedhu kun dhugaa addunyaarraa kan fagaatedha kan ta'an jirres. Kumaatamatti hidhamaa jira. Hin beekame hin argamne. Miidiyaan barbaadan jiru malee hedduutu reebamaa jira, hedduutu hidhamaa jira. Inni kun mootummaan siistema ittiin imeejii uummataa yookaan yaada uummataa ittiin haatuuf godhedha malee manni hidhaa kun cufameera kan jedhamu kun soba. Inni lammaffaan immoo akka waliigalaatti maal gochuu qaba kan jettu qeerrooni mataa isaatti mootummaa deeggaruu qaba. Birmadummaa uummatni Oromoo bira gahu kan jedhu qophii isaa waan xumuree jiruuf qophiin xumure kunis waboo waliin socho'uudhaa fi biyyattii gara kamitti akka deemsisuu qabu gaaffii qeerroo qarreen Oromoo waggaa 100 gaafate amma deebiin kun hin deebinetti uummanni Oromoo hangammaatti gaaffii isaa kan isaa deebisu tokkos hin arganne argachuuf immoo waboo waliin sochii guddaan eegalamee waan jiruudhaa fi kanas dhiyootti arguun danda'ama. Kanaaf gaafa akka waliigalaatti Oromoon irra hidhamaa jira, ajjeefamaa jira, buqqa'aa jira. Gaaffii Oromoof qaamni deebisu hin argamne. Oromoon mootummaa hin qabu. Mootummaa isaa dhaabbatuudhaaf ammoo uummanni Oromoo obbo jabeeffatuun obbo waliin hiriiree bilisummaa mataa isaa walabummaa Oromiyaaf mootummaa birmaduu Oromiyaaf dhaabbatuu qaba. Sanaafis ammoo sochiitti jiraadha. Kan itti jettu kanas irraa hubadhe. Kanaadha dhaabbachuu qaba otoo hin ta'in dhaabbatee jiraadha. Bilisummaa isaa gonfachuudhaa fi guyyaa muraasa yookaan sa'aatii muraasa yookaan ji'a muraasa yookaan waggaa muraasa kan jedhamu keessatti waan daangeffamu hin qabu. Qophiin haala ta'een xumurameera. Sochoosii jira. Bilisummaa isaa gonfachuudhaa fi gaaffii waggaa 100 deeffachuu qaba. Kan hafee jiru. Boombiin magaalaa Buraayyuu keessatti torbee kana darbatame jedhamee hawweenfamaa jiruu fi sanas sababeeffatuudhaan qeerroo fi qarreen Oromoo mana hidhaatti guuramaa jiran kan darbate qaamuma mootummaa kunuunfataa Impaayera Itiyoophiyaa ta'uu kan dubbate Oromtichi magaalaa Buraayyuu. Kunis ta'ee jedhamee qeerroo fi qarree Oromoo egeree Oromoo fi Oromiyaaf abdachiisoo ta'an mana hidhaatti guuruu qabsoo Oromoo fi qeerroo fi qarree Oromoos dadhabsiisuu fi shira xaxame ta'uusaati kan Oromtichi magaalaa Buraayyuudhaa dubbate. Kanattis ammoo muuxannoo kan qabu mootummaan kunuunfataan Impaayera Itiyoophiyaa yeroo garaagaraatti yeroo qeerroo fi qarree Oromoo akkasumas hayyoottan Oromoodhaa mana hidhaatti guuruu takkaa'uu ajjeesuu barbaadan shira kanaa fi kana fakkaatan dalaganiitu ittiin Oromoo gidirsaa ajjeesaa fi saamaa turan ammas kan magaalaa Buraayyuutti ta'e kun kanarraa adda miti. Akka waliigalaatti sagantaa keenya guyyaa har'aatiin haala Oromoonni moonaa leenjii poolisoota Sanqallee keessatti hidhamanii gidirfamaa jiranii fi shira magaalaa Buraayyuu keessatti torbee kana ta'e ilaalchifnee kan kallattiin Oromootarraa odeeffannee isin dhageessifneef gabaasa gaggabaaboos kan isin biraan geenyedha. Isin dhaggeeffattoonni keenyas turtii qaataa ilaa ammaatti nu faana qabaattaniif horaa bulaa jecha aga sagantaa keenya itti aanutti kan agaa isinitti dhaammatona xiiqii dhugaasaaf gulaalaa suur sagalee Mo'aabuu baati. Humaan nama borii nu tolchinna.